Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Oromoo TV production bakka jirtanitti salaamanna sanii isin barhaagaa isin jecha arras akkuma beekamu sagantaa nagaafadhu qabadhee dhufee jira keessummaa dubartii takkaan qabadhee isin dhufee jira keessummaa tanjetinis ruutaan keessan beektan jeetii yaada zuleyka tiktok irratti namni beekan jiru zuleyka nurzaman qabadhee dhufee mee zuleykaan gaafii hawaasa irraa si dhiyaatte maal jettee kan deebistu normaal lallataa zuleyka wajjin turtii gaarii Afaan meeqanii dubbatta? Karaa TikTok akkamiin dhufuu dandeesse? Jaalallisii qabeenii beekaa? Artistoota Oromoo kan dubartii keessa eenyuun dinqisiifatta? Jaalallee ni qabda. Maqaan TikTok kiyya zuuzuu 1842 jettanii yoona galtanii na argachuu ni dandeessu. Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoota Oromoo maltiimiidiyaa hunda keessaniif nagaaf jaalalli kiyya iddoo jirtanitti sinaa qaqqabuun siniin jedha. Har'a keessummaa keessan akkan ta'u wanna naaf feertaniif guddaa natti tolee jira. Baay'ee galatoomaan siniin jedha. Egaa gaaffiin keessan takka takkaan gaaffii 13 na qaqqabeeti jira. Amman danda'eerraa sinii deebisuuf yaala. Turtii gaarii waliin qabaanna jedheen abdii godha. Yeroo gaarii siniif haa ta'u. Tokkoffaani maqaa kee guutuun eenyu? Maqaan kiyya Zuleyka nurzaman jedhama. Lammaffaa eessatti dhalattee guddattee? Kanan dhaladhee magaalaa Magariituu fi hawwisiistuu taate magaalaa Mattuutti. Kanan guddadhe immoo magaalaa Mattuuf Adaamaa gidduutti jechuudha. Ammallee kanan jiraadhu magaalaa Adaamaati. Garuu immoo sabboontuu iluutiin siniin jedha. Sadaffaani afaan meeqanii dubbatta? Perfect afaan sadiin dubbadha. Takka Oromiffaa, lammaffaan Amaariffaa, sadaffaan Ingiliffaa. Afraffaani karaa TikTok akkamiin dhufuu dandeesse? Hayyee karaa TikTok kanan dhufe sababa nama lamaatiini. Adeemsuma keessa osoo viidiyoo isaanii ilaalu jaalalli TikTokii hojjechuu qalbii kiyya keessatti horatee kanumaan TikTokii hojjechuu eegale jechuudha. Shanaffaan jaalallisii qabeenii beekaa? Hayyee gaaffii bareedduu seena gaafattanii eeyyeen jaalallina qabeenii beeka sanumaallee jaalala akka dammaa mi'aawu jechuudha. Ja'affaan jaalallee ni qabda eeyyeen jaalallee ni qaba. Torbaffaan Diyaaspoora keessaa si jaaladhe natti heerumi kan siin jedhe jira. Normaalii eeyyeen ni jira. Saddeettaffaan sadarkaa barnoota keetii maali? Sadarkaan barnoota kiyyaa kutaa 12 baradha. Kanumaan ja'a tokkoon booda interaansiidhaaf qophaa'aatiin jira. Kanumaan carraa gaarii akkanaan jettaniin fedha. Saglaffaan artistoota Oromoo kan dubartii keessa eenyuun dinqisiifatta? Hayyee artistoota dubartoota dubartii Oromoo keessa baay'ee dhiifama ga'a. Aswaa kiyya baay'een jajjara. Sanallaan baay'ee naheetiin jira. Baay'ee dhiifaman siniin jedha. Artistoota dubartii keessaa kanaan dinqisiifadhu. Artista Haaloo Daawweedha. Baay'ee kabajaaf jaalalli kiyya si haa qaqqabuun siin jedha. Baay'een dinqisiifadhaani. 10ffaan yeroo TikTok hojjettu maaltu si mudatee beekaa? Yeroo TikTok hojjedhu wanta baay'ee na mudatee beekaa. Yeroo baay'ee laayifii mana barnootaati kanan hojjedhu argitaniitti yoo ta'e jechuudha. Guyyaatii kilaasii keessatti osoo viidiyoo qaraxaa jirru barsiisaan keemistirii dhufeeti kan koof kan hiriyoota kootii bilbila 7 guyyaa nurkaa fudhee deeme hin dagadhu jechuudha. Kanumaan maqaan TikTok kiyya zuuzuu 1842 jettanii yoona galtanii na argachuu ni dandeessu. 11ffaan fuulduraaf maal taatu feeta? Fuulduraaf wanna baay'een ta'uu fedha. San keessaa inni tokkoffaan diizaayinara faashinii uffataa kan addunyaa ta'uun hin fedha. Lammaffaan illee dooktareet irratti hojjechuun hin fedha. Sadaffaa, afuraffaa fi shanaffaa gara fuulduraa wanna waliin teenyee ilaallu ta'a jechuudha. 12ffaa umriin kee meeqa? Umriin kiyya ji'uma kana keessa waggaa 19 qabadhee kanaafuu umriin kee waggaa 19 jechuudha. 13 fi inni dhumaa dhaabbata Oromoo maltiimiidiyaatiif maal dhaamta? Hayyeegaa dhaabbata Oromoo maltiimiidiyaatiif wanni dhaamu hojiin keessan kun baay'ee nama bohaarsaa nama gammachiisaa sanillee barnoota adda addaa irraa argachuuti wanna dandeenyu wanna ta'eef jabaadhaa itti fufaa siniin jedhaanallee wanna naaf feertaniif baay'ee natti tolee jira. Galatoomaa daawwattoota kiyya.
turtiin ana waliin qabdan kana fakkaata ture itti buhaartanii anallee bartaniitu jedheen abdii godhaa baay'ee galatoomaa baay'een sin jaalladha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiin zuleyka abdiyaatti kana fakkaata deebisaan isin deebistes kana fakkaata torban keessumaa biraa qabadhaan gaarsi deebi'utti nagaa naaf tura isiniin jecha komentii jalatti eenyus yaadee isinuu nuuf barreessaa akkasumas chaanaala Oromoo Multiimiidiyaa yoo kan haariyaa taate sabskiraayib godhuun hoogganaa isin jenna galatoomaa horaa bulaa.